Akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aa kana egaa dhimma seenaa Daani'el Dabalaa irratti riiviyuu kitaaba isaa kan isiniif dhiyeessu kan dura waadaa isiniif galuun kun yaadatama. Maarree waadaa keenya hin daganne waadaa keenya eegne Daani'el Dabalaa eenyudha? Eessatti dhalatee uummata kanaadhaaf gumaacha inni gumaache maalidha? Biyya kanaaf gumaacha akkamii gumaache kan jedhu wajjin ilaaluudhaaf guyyaa har'aa kana viidiyoo gabaabaa qabadhee fuuldura keessanitti argamee jira jechuudha. Hanga dhumaatti akka nu hordoftan gamanumaan dhaamsa isiniif dabarsuun barbaada. Kanaaf egaa harka duwwaa miti kitaaba isaa luba Fiqaaduu Beenyaatiin kan barreeffame isiniif qabadhee dhiyaadheera jechuudha. Kitaaba kana dhaabannee riiviyuu isaa wantoota kitaaba kanatti barreeffamanii jiran isiniif qabadhee dhiyaadheera. Hanga dhumaatti akka nu hordoftan gamanumaan dhaamsa keenyadha jechuudha. Bara dargaggummaa isaatti garbummaadhaan gurgurame. Naannoo umurii waggaa 12 jechuudha. Daani'el Dabalaa ni gurgurame. Kan dhalate godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruu keessatti yommuu ta'u, naannoo Asandaabotti kan inni dhalate. Asandaaboo jechuun bakkeewwan gurguddoo 5 daldalli garbaa itti gaggeeffamu keessaatii bakka tokko kan taatee fi isa beekamaa kan taatedha jechuudha. Iddoo kanatti dhalatee Daani'el Dabalaa daldaltoota garbaadhaan gurguramee gara biyya Eertiraa geeffame. Eertiraarraati immoo gara biyya Siwiidinii deeme. Siwiidinitti macaafa qulqulluu baratee akkuma kana barnoota ammayyaallee baratee ogummaa barsiisummaadhaan yookaanis immoo tiichingiidhaan eebbifame jechuudha. Egaa Daani'el Dabalaa wayita gurgurametti naannoo namoota 80 ta'an waliitiin jedhama kan inni gurgurame jechuudha. Namoota hamma kana ta'aniitu akka isaan gurguramanidha jechuudha. Seenaan isaa kan inni odeessu. Egaa waggoota muraasa booddee Daani'el Dabalaa irratti jechuudha. Oneesimoos yommuu barreessu seenaa nama gaddisiisu tokko waa'ee Daani'el Dabalaa kanaa dubbata. Otoo haasofnu suurri kun suura Daani'el Dabalaa naannoo waggaa 26tti suura inni ka'edha. Suura inni qabu keessaatii haga ammaatti kan jiru suura kana qofaadha. Egaa Oneesimoos Nasiib maal jedhaniiti jechuudha. Abbaan keenya macaafa qulqulluu hiikuu keessatti gahee guddaa kan gumaachan uummata kanaadhaafi Oneesimoos Nasiib yookaan abbaan gammachiis yommuu jedhanii Daani'el Dabalaa umurii isaa ijoollummaatiin gurguramee gara biyya Awurooppaa yookaanis immoo Siwiidinii yoo geeffamullee umurii isaa waggaa 12tti gurguramee achitti gaafa as deebi'u Eertiraa dhufee Eertiraarraatii Guduruutti galuudhaaf yookaanis immoo bakka dhaloota isaa Abaaboo Guduruutti galuudhaaf yaalii yoo taasisellee galee dhufee gaafanni biyya isaa gahu maatii isaa argachuu hin dandeenye. Kun akkam nama gaddisiisa. Egaa otoo dhufee asiin galiin dura Daani'el Dabalaa haati manaa isaa Goojjam kan jiraattu Xuruu kan jedhamtu wajjiniitiin gaa'ila akka dhaabbatedha. Seenaan isaa kun kan inni addeessu. Gaa'ila dhaabbatee ishee wajjiniitiin erga jiraatee booddee gara biyya kanaa gaafa dhufu gara qe'ee maatii isaa gaafa dhufu otoo hin irraanfatiin umurii kanaan biyyaa ba'ee umurii kanaan garboome namoota 100,000 oltu guyyaa tokkotti gurguramee oola Asandaabotti. Asandaaboo jechuun bakkee seena qabeessa godina kana keessatti argamu yookanis immoo Abaaboo Guduruu keessatti argamu daldalli garbaa keessatti kan gaggeeffamu jechuudha. Achitti namoota hamma kanaatu gurguramaa oola guyyaa tokkotti jechuudha. Iddoo kanatti gurguramee iddoo kanatti deebi'ee gaafa dhufu dargaggeessi kuni umurii isaa dargaggummaadhaan deebi'ee gaafa inni dhufu maatii isaa barbaacha gaafa inni deemu maatii isaa tokkollee argachuu hin dandeenye. Isa kanaafi xiinxala gurguddaa sadiitu jira yookaanis immoo kanaaf ta'aa laata wantoonni jedhaman ni jiru. Inni tokkoffaan mootonni Shawaa yeroo sanatti jechuudha. Aangoo barbaachaadhaa fi lola garaagaraa gaggeessaa turan waan ta'eef maatiin isaa naannoo sana jiraachaa turan weerara mootota Shawaa kanarraatii hin hafne. Kanaadhaaf maatiin isaa dhumaniiru kan jedhamu tilmaamni akkasii ni jira. Inni lammaffaan immoo dhibeen weeraraa fakkeenyaaf koronaa vaayirasiin dhibee COVID-19 jechuudha. Dhibee weerarshippiidha yookaanis immoo dhibee nama weerara waan tureef tarii dhibee akka sanaatiin maatiin isaa dhumaniiru laata kan jedhamu xiinxalli akka kanaallee waan jedhuudhaaf Daani'el Dabalaa maatii isaa argachuu hin dandeenye baay'ee namatti dhaga'ama nama gaddisiisa. Kan sadaffaaf inni dhumaa xiinxalli Daani'el Dabalaa maaliif maatii isaa arguu dadhabe kan jedhu yookaanis immoo maatii isaa argachuu dadhabe kan jedhuudhaaf maatiin isaa tariitti yeella'anii laata haala yeroo sanarraatii kaasee akkaataa inni biyyarraatii baheetii kaasee itti qaana'anii mucaa isaanii wajjiniitiin wal baruu dadhabanii laata kan jedhamullee xiinxalli sadaffaan wanti akkasii ni jira jechuudha. Egaa Daani'el Dabalaa asiitii gurguramee gara biyya sanaa gaafa adeemu achii deebi'ee gaafa dhufu nama sammuunsaa bilchaataa
macaafa qulqulluu kan beeku, seenaa kan beeku, barnoota ammayyaa kan beeku nama jijjiiramaa ta'ee dhufe. Namni kun gaafa dhufu kaayyoon isaa wanta biyya sanatti argate, biyya kanatti wanta dhabe, achitti immoo wanta argate. Tokkoffaan macaafa qulqulluu immoo barnoota ammayyaa uummata isaatiin gahuun eebuusaa waan turedhaafi mishineeronni Siwiidinii Daani'el Dabalaa yookaan Liluu Dabalaa gara biyya kanaatti deebisan. Baroota 1880 keessa Daani'el Dabalaa gara biyya kanaa gaafa dhufee wangeela lallabuudhaaf jedhutti luboonni Ortodoksii akka inni hin lallabneedhaafi isa dhorkaniidha. Seenaan kitaaba kanatti barreeffamee jiru eessatti argachuu dandeessu? Kitaabichuma fuula 22 irratti argachuu ni dandeessu jechuudha. Baroota kana keessa wangeela lallabuu yoo dhufellee Daani'el Dabalaa akka inni hin lallabneedhaafi mormiin mana amantaarraatii isatti ka'eera waan ta'eef lallabuu hin dandeenye jedheetu dubbata seenaansaa akka kaasutti jechuudha. Egaa Daani'el Dabalaa maatii isaatiin bakkee jireenyaatiin Asandaabootti dhiyoo jiru waan ta'eedhaaf haala salphaadhaan daldala garbaatiin qabamee biyya isaarratti gurguramee biyya biraa deemuudhaaf bakkichi haala mijataa uume. Kun immoo akka inni qomoosaa maatii isaa hunduma dhiisee biyya biraatti deemu isa taasiseera jechuudha. Asandaaboon kun egaa xiyyeeffannoo abbootii garbaa fi misiyoonota Awurooppaa turte. Because abbootiin garbaa namoota gurguratanii maallaqa guddaa irraatii argachuudhaaf yommuu bakka kanatti fayyadamanii, misiyoononni Awurooppaa immoo namoota gurguraman kana bilisoomsanii biyya isaaniitti macaafa qulqulluu barsiisanii deebi'anii afaan isaaniitiin, aadaa isaaniitiin macaafa qulqulluu akka isaan lallabaniidhaaf, akka isaan saba isaaniin gahaniidhaan itti fayyadamuudhaaf baay'ee barbaadu turanii jechuudha. Kanaaf egaa Daani'el Dabalaa akkuma Oneesimoos Nasiib yookaan Abbaa Gammachiisfaa biyya isaarraa gurguramee gara biyya biraa geeffamee warruma isa gurgureetiin Siwiidinotumaatiin yookaanis immoo namootuma biyya sanaatiin immoo bilisummaa argatee garbummaansaa irraatii ka'ee biyya isaatti deebi'ee wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lallabuudhaaf nama carraa argatedha jechuudha. Egaa yeroo carraa argatu kanatti Daani'el Dabalaa fi hiriyyoonni isaa Oneesimoos Nasiibii fi hiriyyoonni isaanii gara biyya kanaatti galuudhaaf yaalii gurguddaa taasisaniiru. Yaalii gurguddaan isaan taasisan baay'inaatiin 5 yommuu ta'an, yaaliiwwan gurguddaan isaan taasisan kun 5 maalidha? Isa meeqaffaratti milkaa'anii eenyufaatu waliin deemee kan jedhu wal wajjiniitiin ilaalla. Isa kana immoo kan argannu kitaabichuma fuula 44 naannoo kanarra kan jiru jechuudha. Kan wal wajjiniitiin ilaallu ta'a jechuudha. Fuula 39 irra kan jiru akkas jedha. Akka carraa ta'ee Luluun yookaan Daani'el Dabalaa gooftaa garba isaa jalaa bilisa bahee wiirtuu Swedish Evangelical Mission Eertiraa jirutti kenname. Misiyoononni dhaabbatichaa bara 1866 irraa eegalee kaayyoo ergama wangeela gooftaa keenyaatiin uummata Oromoo dhaqqabsiisuun Eertiraa keessa turanidha. Egaa asirratti wanti nuti hubannu misiyoonni Awurooppaa kuni gaanfa Afrikaa kanarratti xiyyeeffannoo guddaa kan isaan kennan saba tokkoof ture. Sabni kun immoo saba Oneesimoos Nasiib, saba Daani'el Dabalaa, saba Asteer Gannoo isaan kanaaf xiyyeeffannoo kenne. Sababni isaa gaanfa Afrikaa keessatti Oromoon saba guddaadha. Aadaa bal'aa qaba, afaan bal'aa qaba, baay'ina bal'aa qaba waan ta'eef wangeelli uummata Oromoo kana bira yoo ga'e gaanfa Afrikaa irraati salphaadhumatti biyya Itoophiyaa jedhamu kana wangeela qaqqabsiisuun hin danda'ama waan jedhutti waan amananiidhaaf iddoo kanarratti xiyyeeffannoo guddaatti laatanii Daani'el Dabalaa fa'aa bilisoomanii akka isaan wangeela lallabaniidhaaf yaalii taasisan. Akkuma warri Swiidish abdatan, akkuma isaan yaadan biyya Itoophiyaa kana bira ga'uudhaaf uummata Oromoo qabannaan wangeelli uummata Oromoo bira ga'ee jennaan uummata Itoophiyaa biratti salphaatti ga'uu ni danda'a kan jedhu kaayyoon isaan qabatan kun ni milkaa'eef. Kan milkaa'eef garuu haala salphaadhaan miti. Aarsaa guddaatu itti kaffalamee wareegama lubbuu, wareegama foonii itti kaffalamee isa booda sabni kun iddoo kana ga'anii jechuudha. Yookanis immoo mishineeronni kun biyya Itoophiyaa kana gahan. Sochii wangeela Itoophiyaa jaarraa 18 dura eegale. Dr. J.L. Kraaf kan jedhaman akkuma jaarman madda haaromsa Awurooppaa taate Oromoonis gaanfa Afrikaaf taate jedhee afaan Oromoo baratee macaafa qulqulluu kakuu moofaa afaan Oromootti hiikuu nama danda'edha. Maaliif afaan Oromootti hiikanii uummata Oromoo kana wangeela yoo barsiifne isaan immoo guutummaa Itoophiyaa kana wangeela nu barsiisuu danda'u jedhanii namoonni biyya biraa
afaan keenya afaan Oromoo baratanii macaafa qulqulluu kana hiikuu keessatti gumaacha isaanii bahatan. Egaa Oromoonis gaanfa Afrikaatti saba abdatamu saba guddaa tokko akka ta'e kan isiniif ibsu kitaabicha irraatii fuula 39 irra kan jiru jechuudha. Dhaqxanii gaafa laaltanii fuula 39 irra jira. Daani'el Dabalaa mucummaa isaatti garbummaadhaan gara Eertiraatti fudhatame. Ta'uyyuu bara 1877tti warra Wangeelaa Siwiidin masawaa turaniin birmadoome. Dhumarratti ergamoota Wangeelaa keessaa London biratti amanamee waan argameef bara 1877tti mana barumsaa akka galuuf galmaa'e. Onkoloolessa 31 cuuphame. Maqaan isaa duraan Luluu Dabalaa kan ture erga cuuphameetii Daani'el Dabalaa jedhamuudhaan moggaafame. Egaa maaliif kan jedhamu barreessaan kun lubni Fiqaaduu Beenyaa namni guddaan kunii fi hiriyyaan isaanii gaafa ibsanii tarii kaalcharii ta'uu danda'a, aadaa ta'uu danda'a gaafa cuuphamu maqaa jijjiiramuun kun kaalcharii warra Siwiidinii sanaa ta'uu danda'a kan jedhamuu fi Daani'el kana macaafa Daani'el irra namicha isa jiru Daani'el raajicha wajjiniitiin wal qabsiisaniiti kan isaan xiinxalan. Daani'el wajjiniitiin wal qabsiisanii jechuudha kan isaan xiinxalan. Sababni isaayyuu Daani'elis raajii Daani'elis booji'amaa ture. Booji'amee biyya ormaatti dhaqee galee biyya ormaa keessatti immoo nama guddaa fi nama jabaa nama mootii iyyuu afaan qabachiisu ta'ee waan argameef Daani'el raajichi inni kunis tarii kanaaf ta'uu danda'a kan jedhu xiinxalli kanaa ni jira. Exactly maaliif akka ta'e barreessaan kitaaba kanaa lafa kaa'u yoo batanillee xiinxalli kanaa jira waan ta'eef Daani'el Dabalaa jedhamuudhaan maqaansaa Luluu irraatii jijjiiramuu danda'e jechuudha. Erga jijjiiramee bilisoomee wangeela akka lallabuudhaaf iddoo kana dhufe. Egaa hojiin yaalii misiyoononni biyya Jaarman taasisan wal wajjiniitiin ilaalla jechuudha. Yaaliin misiyoonota Jaarman jira. Akkuma kanas immoo kan Iswiidish jira. Walumaa galatti yaaliiwwan gurguddaa 5tu biyya Oromoo gahuudhaaf taasifame. Biyya Oromoo gahuudhaaf kitaabicha fuula 45 hanga 46 irratti gaafa ilaaltan jechuudha. Yaaliiwwan gurguddaa 5 keessatti wareegamni hedduun iddoo kanatti gaheera. Namoota iddoo kana biyya Oromoo gahuudhaaf warri Siwiidin irraatii ka'anii waggoota 40 isaanitti fudhateera. Guyyaa 40 jedhe sontaan waggoota 40 isaanitti fudhate. Lafa onaa keessa miillaan adeemanii wangeela biyya kanaan gahuudhaaf hojiin warri Siwiidinii akkuma kana Oneesimoos fa'aa Daani'el fa'aa wanti isaan taasisan gumaachi isaanii kan seenaan dagatu miti. Maarree seenaan Daani'el Dabalaas seenaa rirmi hin nyaatu akkuma jedhe artistii Hacaaluu Hundeessaa namni nuti jaallannu falmaan mirga dhala namaa jechuudha. Rirmi hin nyaanne seenaan nama kanaas waggoota 127 booda kan barreeffameef kanumaaf jechuudha. Egaa yaaliin inni jalqabaa bara 1877 hanga bara 1884 kan geggeeffame yommuu ta'u Swedish Evangelical Missioniidhaan kan geggeeffamedha. Yaaliin inni kun yaalii jalqabaa yommuu ta'u hin milkoofne. Inni kun immoo Oneesimoos Nasiiffaa keessa kan jiran yookaan abbaa gammachiisaa kan jiran bara 1881 hanga 1882 keessatti karaa Sudaan wangeela biyya Oromoodhaan gahuudhaaf yaaliin isaan taasisan hin milkoofne. Inni sadaffaan bara 1884 hanga 1886 kan geggeeffame yommuu ta'u karaan inni geggeeffame karaa Jibuutiiti. Isaan kana keessa abbaan gammachiisu yookaas Oneesimoos Nasiib ni jiru. Yaaliin sun garuu hin milkoofne. Biyya Oromoo galanii wangeela isaanii lallabuudhaaf carraa hin arganne. Yaaliin inni arfaffaan bara 1893 hanga 1895 yommuu ta'u karaa Keeniyaati. Isa kana keessa Daani'el Dabalaa kan jiru yommuu ta'u yaaliin kunis inni arfaffaanis hin milkoofne. Yaalii shanaffaan bara 1897 hanga bara 1898 karaa Gojjam yommuu ta'u inni kun Daani'el Dabalaa kan keessa jirudha. Yaalii shanaffaa fi isa milkaa'aadha jechuudha. Yaalii kanaan erga milkaa'ee booddeeti Daani'el Dabalaa haadha manaa isaa xuruu wajjiniitiin Gojjam keessa argatti akka qubatanii mucaa durbaa tokko erga godhatanii booddee gara biyya isaatti ce'uudhaan kan inni biyya isaatti wangeela lallabuudhaaf yaalii taasise. Akkuma dhufeen egaa Daani'el Dabalaa biyya isaa iddoo dhalate sanatti wangeela lallabuu waan hin dandeenyeef gara Jimmaa Abbaa Jifaar ni deemee Jimma Abbaa Jifaar irraati immoo lixa Wallaggaa Boojii deemuudhaan achitti wangeela lallabuu jalqabe. Namni kun dhalataa Oromoo yeroo jalqabaadhaaf
biyya isaa irratti wangeela lallabuudhaaf lixa Wallaggaa irratti wangeela lallabuudhaaf nama carraa argate, mana barumsaa hundeessuudhaaf nama carraa argate isa jalqabaati. Oneesimoos Faallee isaan itti aansanii dhufuudhaan hojiin wangeelaa kun babal'atee biyya kana biyya wangeelaa taasisuu danda'aniiru jechuudha. Egaa kun hundumtuu kan argame xiinxala mataa koo osoo hin taane kitaabuma kana keessaatii kan argame waan ta'eef dhaloonni seenaa kana yoo beeke gaariidha kanuma jedhurraatii kaasne seenaa kana isiniif qopheessuu dandeenya. Yaalii kana booddee Daani'el Dabalaa maaltu irra ga'e yookaanis immoo hariiroo isaan Oneesimoos Nasiib wajjiniitiin qaban maali kan jedhu bal'inaatti ni kaasna. Sana keessaa gabaabinaan waa'ee Oneesimoos dubbachuudhaa fi Oneesimoos Nasiibii namoota 20 ta'anii fi isaan ol ta'anii macaafa qulqulluu hiikuu keessatti gahee guddaa nama taphatee fi nama daran beekamaadha. Hariiroo isaan qaban maali? Maal hojjetan kan jedhu barumsa keenya kutaa 2ffaa keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Waan dhaggeeffattaniidhaaf galata guddaa qabdu. Turtii gaarii qabaadhaa.